ummanni keenya siyaasa biyya kanaa keessatti itti fufiinsaan karaa fulla'aa ta'een kan inni karaa fagoo deemuu danda'u miilli isaa addana jiru kun hundeensaa addana jiru kun tokko ta'ee tokkoomee karaa bishina qabuun yoo ijaarame duwwaa dha jedhaman malee nama 10-20 akka mawwaacoo baastee erguudhaan qabsoon Oromoo fiixa baay'ee jedhaman dura bu'uurri isaa cimuutu irra jiraata. Dura hundee cimaa qabaachuu qaba. Dura dhaabbata cimaa miilla lamaan lafa dhaabbatee gar tokkotti yaadu gar tokkotti yaadee waliin wal utubaa deemu qabaachuu qaba jedhee tan yaada. Qabsoon amma booda ta'u qabsoo cimaadha. Qabsoo laafaa miti. Cal jennee yeroo gabaabduudhaaf itti gaafatamummaa fudhannee deebi'uudhaaf yoo ta'e abbaan barbaanne keenya bakka barbaanne deemuu dandeenya. Garuu dubbii akka carraan harka gale kana fulla'aa taasisuudhaaf itti yaadne karaa tarsiimaa ta'een hojjechuun keessumaayyuu immoo hojii keenya manaa rarra'anii banaa taa'anii jiran kana guutuu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana guutuu taasisne eenyuun keenyayyuu burraaqne iddoo kamitti hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Sadarkaa kamittiyyuu burraaqne deemnee nuti gaafannee tontan inni kaan nu gaafate hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Ammallee hojii manaa baay'eetu nu keessa jira. Dhaaba cimaa godhutu nurra jiraata dhaaba kana. Baay'ee sirreessuu qabna. Yoo kana hin goone mataa gara tokko haddachuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa cimaa ofitti amanee ofitti abdatee saba isaaf hojjetu. Halkanii guyyaa hojjetee jijjiirama fidu godhuun nurra jiraata. Gaaffii mooraalii saba kanaa deebi'uu mataa isaatiin gahaa miti. Ani Oromoo keessatti gaaffiin diinagdee deebi'uu danda'u turre jiraata. Gaaffii diinagdee eessa gadi nu roobuu hin danda'u. Dura Oromiyaa fi Oromiyaa keessatti qabeenya qabnu, humna namaa, qabeenya uumamaa qabnu. Kana walitti qindeessinee Oromiyaa keessatti jijjiirama fiduu danda'utu nurra jiraata. Jedhee tan amana. Sanaaf immoo karaa amma yaanne kanaatiin yoo hojjenne isatu karaa fagoo fuudhee nu deema jennee waan abdannuuf ija kanaan laallee amantaa tokko waan namni dagachuu hin qabne. Waan namni dagachuu hin qabne. Abbaan barbaade har'a tuttuqa adda addaatiin ati kana godhi ati kana jedhi jedhee har'a kanaan hojjenna yoo taane ummata kana qaanessineerra nuti. Ummata kana saalfachiisneerra nuti. Dhiiga dhangala'e kanaaf gatii akka inni dhabu taasisnee jirra. Kanaan hin hojjennu waadaa ummata keenyaaf kaleessa galle galmaan geessisuudhaaf hojjenne. Har'as borus waadaa ummata keenyaaf galle ummata keenya qabanne waadaa keenya hin cabsinu. Hirbuu keenya yoomiyyuu kana hin cabsinu. Yoo eessattis bakka hojjennutti galmaan geessisuudhaaf hojjenne yoo taane immoo eenyuun hin dhaggeeffannu eenyuun hin ilaallu ummata keenya dhaggeeffannu ummata keenya saba keenya wajjin hin taane hojjenne. Kun yoomiyyuu irraa sharafamuu hin qabu. Har'a asiin geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Iddoo kanaan geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Inni guddaan garuu qalbiidhaan karaa waan tarsiimaa ta'e irratti yaadanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ija kanaatiin nuti hooggansi dhuunfaadhaan hojjetu hin jiru amma booddee collective leadership team up ta'uudhaan hojjennaan akkasittis walii gallee waliin hojjetaa jirra. Walii gallee akkasittis hojjetaa jirra waan ta'eef carraa kanaan immoo inuma caalaa tokkummaa keenya cimsanne hooggansa sammuu tokkoon yaada tokkoon qalbii tokkoon yaadee hojjetu taasisnee hojjechuu qabna jennee hojjetaa jirra.